Abbichuu nagaa qoreensi waraanini namicha jee sirbese waan isaa sirbese eeboo namichi kun. Haga tana dura aboo dhaabbadhu namichoo jaanjoo jennee itti himnu didee ammaan kanaa muddameeti oppillee taajee Joo Baayidaniif waraqaa takka barreessaa bara maal jechuudha maal jechuu jeetaayee danda'a maal jechuu akka taate gaafa finqilsi qabe agarta gaafa finqilte agarta jaanjoo itti himaa ooltus haga ishiin garagaltutti hin galtuuf amma dachiin siin garagallaa waan biraa lallaaqu jirta jechaa biyyi. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya guyyaa har'aan kana Ameerikaan qoqqobbii hamaa fi laalessaa Abiyyi Ahmad akka malee qunxuuxuudhaa deemu tokko Abiyyi irratti darbuudhaaf torbaan tokko qofa akka kenniteef gabaasni ammaan kana bahe kun ni akeeka. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii ammaan kana isinii qopheessine kana keessatti qoqqobbiin Ameerikaan yookaan pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden Abiyyi Ahmadiif murna TPLF jechuudhaan akkasuma ammoo mootummaa jaanjoo naannoo Amaaraa kan jedhaman warra dhiiga namaatiin qaama dhiqatee dhiiga namaatiin farshaanaa bulu saniif qopheeffame irratti BBC'n afaan Oromoo gabaasa gabaabaa tokko isiniif dhiyeesseetiin hin jiru. Gabaasa kana akka tangurra simbuusa hanga xumura qophii keenya akkan waliin turtan kabajaadhaan isin gaafan itti dhiyaadha. Pirezidaantiin Ameerikaa qaamoleen lola Tigraay keessatti qooda fudhachaa jiran irratti qoqqobbii cimaa fudhachuudhaaf eeyyamaniitiin hin jiru. Qoqqobbichi kun murna aangoo irra jiruu fi TPLF fi akkasuma ammoo mootummaa naannoo Amaaraa irratti kan xiyyeeffate akka ta'es himamaatiin jira. Qaamoleen lola kana keessa jiran torbaanota muraasa dhufan keessatti lola dhaabuudhaaf yoo walii hin galle ajajni kenname kun kan raawwatamu jechuudhaan dubbatameetiin jira. Joo Baayiden ji'oonni muraasni haa kennamuuf isa jedhame diduudhaan lolli kun torbaanota muraasa gidduutti dhaabbachuu akka qabu akeekkachiisaniitiin jiru. Keekkachiisni isaan kennan kunis akka malee akeekkachiisa jaba akka ta'e hayyoonni dubbachaatiin jiru. State Departmentiin namoota qoqqobbiin kun irra kaa'amu akka adda baasuufis hojii manaa itti kennameetiif jira. Listiin namoota kanaas dhiyootti ni galcha jedhamee kan yaadamu yommuu ta'u qoqqobbiin kun bifaanis qabiyyeedhaanis guddaa akka ta'e ibsamaatiin jira. Qoqqobbiin kun namoota filatame malee uummata Itoophiyaa akka hin miine kan jedhamaatiin jiru. Haa ta'u malee mootummaa aangorra jirtu warra dhiiga namaa ganneeyxee dhiiga namaatiin qaama dhiqattu warra dhiiga namaa qalasatti qicattee ittiin farshaanaa bultu warra akkanaa kana kan qoqqobbii hamaa ta'e irratti darbuudhaaf deemtu kana dura viizaa qofa dhoowwachuudhaaf hagam takka biyyiti Itoophiyaadhaa hanga rakkoo mudattee hundi keessanuu beektu. Dubbiin qoqqobbii viizaa jedhame qofame dubbii viizaa kana duuba waa baay'eetu jira. Amma qoqqobbiin darbamuudhaa deemu kun ammoo kan akkaan laalessaa ta'ee fi akkaan Abiyyi Ahmad garaa isa muru akka ta'es beekamaadha. Abiyyi Ahmad yeroo ammaan kanaa goda seenuu dhabeetii waywaachaatiin hin jira. Akka ganama kana barreeffama tokko maxxansetti Jibriil walitti dhuftee wajjin maarree taatee leenca hiitii minaamin sil nabbara. Kana jechuunsaa gartee nuti illee yoo takkoofne qoqqobbii kana jala namoota saamuudhaaf qophiirra akka jirantu mul'ataatiin hin jira. Itoophiyaan yeroo ammaan kana rakkina hamaadhaaf kan saaxilamtee jirtu yommuu ta'u haala kanaan kan itti fuftu taanaan ammoo qoqqobbiin inni lammadaa kun irra darbame jechuun isaan aanga'oota mootummaa kana daaraa isaan naquudhaaf qoqqobbii kana darbaatiin hin jiran. Haa ta'u malee dubbiin akka isaan jedhan kana miti. Dubbiin biyyattii Itoophiyaa amma ofiifuu unkura lolaatiin daaraa taatee ikoonomiin ishii dhukkee taate kana daranitti kan garaa madeessuu fi daranitti kan beelaaf saaxilu akka ta'e beekamaadha. Maaliif yoo kan jettan taate akka hayyoonnii fi keessa beeytonni dubbii qoqqobbii kanaa dubbachaatiin jiranitti ikoonomiin Itoophiyaadhaan akka rukutamuu fi baankileen Itoophiyaa kanneen addunyaa irra jiran akka sochii tokkollee hin taasifne akka godhamuudhaaf deemu keessa beeytonni dubbachaatiin jiru. Kana malees xiyyaaroliin Itoophiyaan galii kan argachaatiin jirtu xiyyaarota Itoophiyaatirraa xiyyaaronni Itoophiyaadhaa sochii tokkollee akka hin taasifamne irratti ugurri darbamuudhaaf deema kan jedhu hayyoonni keessa beeytonni waan kanaaf dubbachaatiin jiru. Kana jechuun gaafa san Itoophiyaan xayyaarri Itoophiyaan qabdu kun gar tokkollee akka hin sossoone ni taasifama jechuudha. Dubbiin kun akka malee jajjabaadha. Abiyyi Ahmad ammaan kana muddamee kaadiree isaatii waliin gayyaa'ee reebshaa minaamin goggodhaatiin jira. Ameerikaan qaldii hin beektu. Itti muddi Ameerikaatiyya.
Joo Baayiden ilma abbaa gadaati jechaa jirti ijoolleen gariin. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden waraana Tigraayin wal qabatee qoqqobbii haarawaa Itoophiyaa Eritiriyaa Abuut yookaan TPLF fi mootummaa naannoo Amaaraa irratti xiyyeeffate kaa'uudhaaf ajaja dabarsaniitiin jiru. Qoqqobbiin kun kanneen waraanni kaaba Itoophiyaatti adeemaa jiru akka itti fufu gaafatamoo ta'an yookaan qooda qaban gargaarsa namoomaa kanneen ogguranii fi kanneen dhukaasni akka hin dhaabbanne dhoorkaa jiran irratti akka xiyyeeffannu nu taasisa jedhan Joo Baayiden ibsa White House irraa baase kana keessatti. Ajaji pirezidaantichi jimaata mallatteessan kun ministeerri maallaqa Ameerikaa namoota mootummaa Itoophiyaa, mootummaa Eritiriyaa, adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookaan TPLF fi mootummaa naannoo Amaaraa keessa jiranii fi kaan marii caalaa waraana itti fufuu filatan itti gaafatamu akka ta'an aangessa jedha ibsichi kun. Qoqqobbiin kun uummata Itoophiyaa yookaan Eritiriyaa irratti osoo hin taane namoota dhuunfaa yookaan qaamolee hokkara oofaa jiranii fi rakkoo namoomaa hammeessaa jiran irratti kan xiyyeeffatedha jedha pirezidaanti Joo Baayiden. Namoonni qoqqobbiin kun irratti kaa'amu eenyu akka ta'anii fi qoqqobbiin irra kaa'amus maal akka ta'e ibsi Joo Baayiden kun ifatti waan hime hin qabu. Haa ta'u malee akka keessa beeytonni tokko dubbachaa jiranitti qoqqobbiin kun laalessaa fi akka malee kan daaraa Abiyyi Ahmadiin hangafeem jala yaatu isaa warra dhiiga namaatiin farshaanu hunda gara bobeessu akka ta'e dubbachaatiin jiru. Egaa gabaasni BBC Afaan Oromoo itti fufa. Haa ta'u malee BBC'n Afaan Oromoo imbaasiiwwan Ameerikaa Finfinnee fi Asmaraa jiran garuu maqaa aanga'oota qoqqobbiin kun irra kaa'amuu malum adda baafachuun CNN gabaaseetiin jira jedha. Ameerikaan uummata Itoophiyaa gargaaruu fi hariiroo seena qabeessa biyyattii waliin qabdu cimsuun kutannoon qabdu itti fufa jedhan pirezidaantiin Joo Baayiden ibsa isaanii kanaani. Mootummaa Itoophiyaatis ta'ee Eritiriyaa akkasuma naannoo Tigraay kan harkaa qabu Abuut yookaan TPLF dhimma kanarratti amma dura homaa hin jenne jedha. Gabaasni BBC Afaan Oromoo kun murteen Joo Baayiden kun kan dagaameen waldaaleen dargaggoota mootummaa Itoophiyaan hidhata qaban USDBAM Itoophiyaa irratti gootu akka dhaabdu gaafachuuf xalayaa dargaggoonni miliyoona 5 irratti mallatteessan White House'itti erguudhaaf yeroo qophaa'aa jiranitti. Waraanni sadaasa bara 2020 takka naannoo Tigraay keessatti eegalee baatilee muraasa darban naannolee ollaa Affaarii fi Amaaraa keessatti babal'ate namootni kumaatamni lubbuu akka dhaban miliyoonaan kan lakkaa'aman ammam qeerra akka buqqa'an sababa ta'eetis jira jedha gabaasni BBC'n Afaan Oromoo ammaan kana as darbe kuni. Ameerikaa fi UN dabalatee mootummoonni biyyoonni lixaa dhukaasni dhaabatee gargaarsi namoomaa kanneen rakkoo keessa jiran danqaa malee akka dhaqqabu irra deddeebiidhaan yaamichas gochaatis turan jedha gabaasni BBCdha kuni. Waraanni kaaba Itoophiyaatti adeemaa jiru namoota hedduu dararaa jabaadhaaf kan saaxilee fi tokkummaa biyya Itoophiyaas balaarra kan buusedha jedhan Joo Baayiden. Namoonni miliyoona tokkotti siqan haala beela fakkaatu keessa jiraachaatis jiru jedha gabaasni kuni. Miliyoonni kaan ammoo sababa waraana kanaatiin hanqina nyaataaf saaxilamaniitis jiru jedhan. Hojjettoonni gargaarsa namoomaa ugguramanii dararaan irra gahee kaanis ajjeefamaniitis jiru jedhan. Gabaasaaleen ajjechaa dirqiin gudeeduu fi miidhaa saalqunnamtii waraana kana keessatti raawwatamaniin shororkaayeras jedhan Joo Baayiden. Ameerikaan waraanni kun mariin akka xumura argatu kutannoo qabaachuu fi yaalii hogganoota gamtaa Afrikaa itti jiran akka deeggartus ni hima gabaasni Joo Baayiden kuni. Hoggantoonni UN fi kan gamtaa Afrikaa rakkoo waraanichi dhaleef furmaanni karaa waraanaan argamu hin jiru isa jedhan anis ittan waliigalas jedhee jira jedhan Joo Baayiden. Hoggantoonni Afrikaa fi kan guutuu addunyaa waliin ta'uun qooda fudhattoonni waraanichaa lola akka dhaaban mirgoota namoomaa akka kabajan deeggarsa namoomaaf karra akka banan waamicha dhiyeessa jedhan. Loltoonni Eritiriyaa Itoophiyaa keessaa bahuu qabas jedhaniitiin jiru. Karaan yookaan waraanarraa adda ta'e tokko ni jira. Garuu hoggantoonni karaa sanarra deemuu filachuu qabu jedhan pirezidaantiin kun.
Miidiyaan Ameerikaa CNN qondaala olaanaa bulchiinsa Baayiden wabeeffachuudhaan akka gabaasetti Ameerikaan ajaja olaanaa pirezidaantichi mallatteessan hordofuudhaan battalumatti qoqqobbii hin labsine. Garuu yeroo gabaabaa keessatti qooda fudhattoonni waraanichaa dhukaasa dhaabuudhaaf gara marii akka seenan kanarra dabree yoo karaa waraanaa kan filatan ta'e ammoo tarkaanfii jajjabaa fudhachuudhaaf qophii ta'uu qondaalli maqaan hin dhahamne kun CNN'tti himaniitiin jiru. Caamsa dabreem yakkoota waraana Tigraay keessatti raawwatamaniiru jedhaman hordofuudhaan Ameerikaan qondaalota mootummaa Itoophiyaa fi Eritiriyaa irra qoqqobbii viizaa kaa'uun kan yaadatamu yommuu ta'u, hagayya darbe ammoo ministeerri qabeenya Ameerikaa ajaja ol aanaa waraana Eritiriyaa Jeneraal Filippos Welde Yohannes qabeenyi inni Ameerikaa keessaa fi bakkeewwan to'annoo Ameerikaa jala jiranii qabu akka hin sochooneem qoqqobdeetiin jetti. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya Ameerikaan haala kanaan qoqqobbii kana kan itti mudditu taanaan Itoophiyaan yeroo ammaan kana rakkoo hamaadhaaf saaxilamtee jirtu. Gaafa qoqqobbiin kun irratti dabalame kana caalaa akka daaraa tahuudhaaf deemtu shakkiin tokkolleen hin jiru. Siniin jecha Abiyyi Ahmad muddamsuudhaan xalayaa banaa jechuudhaan Joo Baayidaniif waraqaa amma gallakkisee wanta inni jedhu hubachuu hin dandeenye. Gabaasa kanatti aanee kan isiniif dhiyeessinu ta'uu isin yaadachiisa. Qophiin amaaf qopheeffanne kanumaan kan raawwatamu ta'uu isin hubachiifna. Waan nu waliin turtaniifis kabajaaf fi galanni ulfinne nuti isiniif qabnu akkaan guddaadha isiniin jecha. Amma qophii biraatiin walitti deebinutti nagaatti nuuf turaa isiniin jenna.